Hi guys, akkam jirtan? Oduu gaarii warroottan DV bara 2025-26 guuttanii eegaa jirtaniif DV'n keessan risaaltiin isaa gallakkifamuudhaaf guyyoota 3 caallee hafee guyyaan DV'n itti gallakkifamus beekamee waan jiruuf May 3 jechuun akka lakkoofsa warra Awurooppaatti gara weebsaayitii isaanii irratti kan gallakkisan ta'a. Haga ammaatti namoonni DV guuttanii koodii keessan dagattanii jirtan confirmation numberii keessan haala ittiin argachuu dandeessanii irratti warroottiin keessattuu warroonni isin jalaa badee jiru jechuudha. Kanaala kanarratti viidiyooleewwan quality qaban kallattii ittiin confirmation keessan deebuu danda'u kan agarsiisu qabannee waan dhufnee jirruuf nu eegaa jennaa ulfaadha. Erga DV'n gallakkifameen booda guyyaa gallakkifamuu isaa eegaa barameen booda websaayitiin isa dheeneetiin cheeggoonuu risaaltii kenna kiroo magaalaa jalqaba irratti step-stepidhaan kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti gara kiroomaa deemna. San booda DV 2025 result isa jedhu irratti search goona. San booda weebsaayitiin isaanii US Department of the State Government kan jiru kana ni jira. San booda isa jala seenna. Erga biroosii waa xiqqoo turee fideen booda gara kallattii kanaatti deemna. Check status jedhu kanarratti tuqna. Erga piroosesicha ammas adeemne booda continue isa jedhu kana tuqna. Sana booda kallattiidhaan kan gallu ta'a. Erga kana deemnee fuula kanarraan kan nu dhufe ta'uu booda lakkoofsa jalqabaa kanarratti kan goonu lakkoofsa confirmation DV dha. Kan yeroo guuttan screenshot godhatanii qabdanii yaadattanii achirraa kan guuttan ta'a. Lakkoofsi amma fakkeenyaaf kana dura baroota darban guutaa turre automaatikaalii kanaan fide. San booda deemnee last family kan jedhu lakkoofsa lama irra kan jiru kanarratti immoo maqaa akaakayyuu itti goota jechuus irratti fakkeenyaaf maqaan akaakayyuu kootii Abdallaa kan ta'u yoo ta'e Abdallaa irraan dhaqa. San booda bara dhalootaa kanan yeroo DV ittiin guuttan achirratti galchitan san asirra fiddee galchita. Fakkeenyaaf bara 2000 kan dhalattu yoo ta'e bara 2000 jenna. San booda integreeshinii asirratti viidiyoo kana likkuma isaatiin ilaalchite itti galchita. Fakkeenyaaf asirra Y 5 V capital J capital እና N capital san booda saamit goota. Erga saamit siin gootee xumurteen booda risaaltii isaarratti success kan jedhu yoo ta'e milkootti jirta. Isteepi isaa hamma dhumatti kana fakkaata.